جوجو متخاطري تمي وانت كليفة ما تسوي وانت سرنا خنا أبسي ماليكا Poi Malika io vi suggerisco. أبسي أي ماليكا أنا اللي أسرتي خنا جولة دلا خنا ريوغا ناجالتو نسرتي أولباتي وانت كدوبتي هاينا تجاه تما قري بكجالتو أنا بس أعرف أنا سببوده أنا لا والله لا دقي فرصتي ما أنا أما فكبر ما يصير أمي هبرات بزاف شديد برا وني نسي فراغو نبي Malika كوي سيغانه ندو تني غنا الغورو شديد متى كتكا سيغا أيه أما بلادي دلقاتي تندام نو ما دول ترى مو رقبتي تيتاخر ملتون قبضو غنا تيتاخر ملتون قبضو ندوم بدي بلسيت أبدا زيني قلته سوناتين كتاري جل كبار دون سني تاجر جنتو سوناتين جتو أيه بلدا خينا أيه أيه أما سورة شيدين بربادو كتانني سورة شيدين بربادو أما ناب بربادو فتش سيرا برا متي دفتي فما نا إتندي بوجو كم تريبر namni diimu me ashita de vegoya koi ashita de vegoya no basparti koi taka koi ashita to rano to koi hotto ashita te nyame va brida da kana dire sito da vedo hotto me ashita billahi aleko hotto me isin sun baaba kida garre jira bannote amma drobina san arke wan kannati gaafatumma fudhat sin jennan hinafne beeka nama beek gaafa gogumaatu gisee lafaan nama de namarraa hoon beene beekaa jira kai sini galee akkas gochaa jiru maaliif gaafa maadiidha saboo caaltuun tabe daluugaa zaaban horii nama keessa dhaabbatu ta'e waan akka naan galle jinni يا caaltuu takka caaltuu takka daadha mina geeffadhu ho'isii maati dhiisi amma beekee mimijini si beeta atillee ni beeta anammaan dhageema kuma siitu wallahi billahi waan ajaa'ibsitu hoggaan haadha jinniyaan warabbil kaabaa kee maqaa kee ilaalleen kaayinsi tana ilaalleen suuraa teebichaa fudhadhee deema amantaa oo interview nama godhaa October way beeytani dargasitti no an maal tan beeku amma maali an amma umate beeke asoof tanneni amma akka dhiiratti goola banneemi way takkaan waalaikum salaam wa rahmatullahi waalaikum salaam wa rahmatullahi raawi nama looyinu qabda Anthony awo caaltuu tana gubbaarraatti lallabe fakkaatti har'a namayyuu isumarraa rabbi door gumichiyyoo dhaagana waan dandeessu magartuun fi bakkana horatti magartuun caaltuma warradda darsayyoo taate waan magartuun dandeessuu miti laakiin eega isiin akkana jette isin ammaan tanarraa gabbu'aati dhiisaafirraa caaltuun bakkayyuu numa seenti michiyyoon hin danda'amtu. Oiga amma gareedi alaal laggeeffadhu raawwi jechuun nama guddaa jira keenya nama bilchaa taala nama yaadaa waan sanillee beekuu danda'u amma ana osoo hin tahin ana mucoo sanuu hin beekne gartee okay bikka hunda lallaaqatti jechuusa laalama habiibii kiyya amma magartuuni niin danda'a yoo caaltuu jette akka nama ibsoo beeti caaltuuni addunyaa tana gubbaa irratti maafiyaan ijoollee Oromoodhaa caaltuudha. Maafiyaan. Oye, sibiin ol galchaa qoy. Oye, sibiin ol galchaa qoy. Deemsi kutaa akkasiin gabbusaa qoy si deemsa deemsi hojii. Oye, kutaa magartuun ol si galchaa hojii haasawani. Amma magartuu laala eegatti gaafatama fudhatte magartuuni yoo caaltuma dhoorkuu dandeeyse alhamdulillahi jaati shukrii galata galchaa. Nama tokko namaan qaban jaanii yoo magartuudhaan isinii qabamte alhamdulillahi jaa. raawwil obsi mucaa keenya qoricha maadii hajii asirra jira reediin asirra jira yoonan caaltuun ganaa asirra gaddeebitee dubbatte anaa siin jee caaltuma warra daddari'ee raawwil dhaabbadhu anaatu itti gaafatama bakka caaltuu anaatu arrafama tasiin jette wallaahi magartuu ani dubbadhu ani fitadhee laalta siin jette wallaahi fitadhee ani man gara obboleettii kiyya anaasirraa qabuu danda'a.
Abshir Yaa. galatoo gara dhumatti amma. Amma dhiisaadhaa dhaan ammoo wanni beeku qabdu gartu yee raawwii. galatoomi lafaa kaanee galata qabda galatoomi yoo akkanumatti nama namaan qaban firraa harkatuun waan jabaadha galatoomi jiraadhu birii jiraadhu mallee ganaallee eeguma nama walirraa qabuu dandeesse galatoomi bakka namaa gahi Khalas rakkoon qaba. Hayya ta'e isii ganaa asuma firraa goola ba'a. Goola bi'a jedhaa. Raawwii keessaa bee diimaan keessa. Ta'uudhaan raawwii nama biraa fidannaa amma isin handasuu yoo akbaara barbaadan urjii bagana gahaan dhufte urjii. Hayyee fidadhaa nama biraa. Nama biraa fidannaa. Wallahi bar laama gartu na amani ichi kuttuus as kuttuus hanganaa itti qorichitti deebi'attee iyyaatiin. Wallahi wabillahi. Immaan gizee dhufteeyo magartu dura waan sagalee sitti ergeetiniin waan saniin dhufa malee nama akkana hin amani. Ashiitaa suuraa ashiitaa ol baasi suuraa taasisa. Wishaa saayitii xiyyaa ijoollee na buusu deemta. Wishaa kuduraa saayitii xiyyaa ijoollee na buusu deemta. Suuraa ashiitaa nuuqaayi suuraa ashiitaa. Wallaahi wabillahi mataa si gad deebisna. Onuma dhuftee immoo. Ashiitaa nu gad deebisa ashiitaa. Laa. ashiitaa maaltu goota Laa waraana xiyyaa warra ashiitaan. Anta wishaa. Ashiitaanis nama dhaamuu qabu keessaa nama tokko. Xiyyaa daalfasoo xiyyaa chappistik xiyyaa hidhii tana waa dibatee deemu laal akkana kanaan seenii nan cadde nurra ashitaan tuttuqin. Ol korsiiftee waanuma akkanan ishiin tuyi. Waraana xiyyaa itti gaafatamaa itti kaabarra waraana lolchistu waraanaati. Maal godhe? Akkami qoricha ani haala biyyaatii rabbi irraa galcheen siyaa kiyyaa. No woggantuudhaaf gaanjoon baran ashiitaa woggantuudhaa. Ammas caaltuun namni caalteettan Yoomi as nu muddattan ashiitaa hoggantuu gootan. Haala biyyaati ani haala biyyaati. Haala biyyaatii hun jenne dheeraa rumata akkana qabatte adde. Ani haala biyyaati rabbi irraa galchee. Amma yoo si kaayyannu nama furee suuraa nama kaayyannu dhabne nama suuraa kaayyannu dhabne si kaayyannu. Anaa si kaayee rakkoon qabu. Maal balleessite caaltu? Laa ati maanuu keessa nuu kaayyata haye. Takhaayyannu laali nu erge. Keessa laali nu erge keessa nu erge. Khalid. Maal balleessite caaltu? Ayyalelee suuraa bareedduu zinnaxinnax jettee tana fiddee jira kaayyatee gartee arraan tana bakka rabbi nuun ga'e leenca irraa kaasisiifne jira alhamdulillah hojiin teenya haganuma kan nuti barbaannu nu tasakka'ee jira khalaas tun waa caaltuu miti haa caaltu yoo hagana bareedde sila anaan garraa kana akkatti hin jiraaddu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Khalid Bangali olgoljo. Xiyyaa tuni bara ashiitaadha. Maal rabbi si godha ashiitaadha tokko. Yeroo asoonaati. Ashiitaan nama hangana bareedu kana taatee tan akkatti lafa taa'ee jiraachuu jira. Wallaahi hararra bareeddu osoo lafatti agartee billaa aleikum. Ashiitaan nama kanaa ta'e miti namni kana hin jiru ashiitaa miti. Nama hin obboleessa. Tafanyaan hin qabne takka. Muraasii keessee dhukkeen irraa kaasaa jette ashiitaan hin dandamne didhiisi. Namni Raawwii waggaa saqiya diiguu deemta raawwii dhaggeeffadhu ashiitaatu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurbaa shiftaan mataatee gurbaa. Bool salamta nama deebisare anaa isin ta'e. Shirri welcome amma bara marsimoo dhufee shirri sirraa fudhate ayyeetti fufa namuuti sirraa godhadhe marsimoo inni dhawuu deema. Gurbaa